قالت وفن ربي كان قرن تعجيراته والغي كان والغي بركة ربي وعبده شايا كن شايا بركة شايا أمتك إن وأبو الدافع ربي عبده وان كان ورب يلتقي عبده شايا كن شايا قدتي ركو أمتك إن ركو التعدى ركو برموتا ركو فيا تهرماتي أمتك إن جيران قدتي ربي عبده والروان كان الآبة المورد بسان أكرقه وأنسى يادي يمر ربي عبده وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالتهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هند درا بغربين بودا سبحانه وتعالى شايا تنبكاتو شايا بريدو جايبات نجلتي ولد نوكا بيسين جيشون بربادا شيخ خينيا شيخ بودا أكا ورميات تروبوا دا إسلاماتي مخيسيرا شيخ بدي بروي توغيا أبا خينيا وغاو شيخ خينيا بودا أنا كما قال يلوني نعمن أنني بادي دم يتني ربدأ والله بالله ما خنا ميري بدأ إنسان تري أبا جايا خنا توم بلا سنوابو ربچال مان غرا دارا نيچال کے دیو منا گوڑا اکسنتی غرا دوائتی دی بیار بنو عامل کیسو میامی جا رب بنو عامل کیسو چایا نتی چایا نتی مغنی نتی چایا تے جلنتا آنی أكمل بليس تيجي أما سراج ترى تسيط بدي چايا نمو undaabu چايا كاترو بناو چايا करते هندي لما نما وني نما جانجلا تيسرو بناو يا رب آمين يا رب آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. أكاسي توبليين كيا نذر دعاء قرآني جرني دعاء سلام تركنا آگے بڑھويچا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ये दू गलत बनना बोली अपा कदा दिखे शेपोती दिखना गलत हम पाकिस्तान दिव्या जना ओशो बेटन ओशो में हम चला ओशो में चला जार सोमत हमारा किसा निभा किताब ओशो नमक पिसे नमे दूध मराठे दिन आके साहिबा ने दूध का हमारा आते किताब ओशो तो किसुला ओशो संबा में ओशो कराने में हम चला Oromo Self Help Organization abba tajamutu ture anbe hamma jirate jirachuwate wan jumnatti fakkatu wal gargaarsa jechuudha abba gargaarsa ture jechuudha. Caayaan hanga baha Afrikaatti kan hojjechuudhaaf hundeeffame jechuudha. Maal irratti hojjetaa? Barnoota irratti hojjetaa. Fayyaara hojjeta, rakkoo bishaanii kan uummanni keenya qabu irratti hojjeta. Akka biyyaatti hundeeffamee hanga baha Afrikaatti kan hojjetu jechuudha. Gara fuulduraatti kaayyoo akkasii qaba. Mul'anni isaa bal'aadha jechuudha. Waa'ee caayaadhaa dubbadhee hin danda'u. Warri caayaa hundeessee as waa'ee jirani. Warri caayaa hundeessee gara waltajjiitti dhufanii waa'ee caayaa akkasitti himanii afeeraa jechuudha. Namni gara waltajjiitti afeeruu nama gara waggaa 8-9 leenjii garaagaraa kennuudhaan nama beekamu sadarkaa idil addunyaatti nama leenjisuu jechuudha. Haasawaa nama mirqaansu haasa'uudhaan nama beekamu nama garii gaajimaa qofaatu nama mirqaansatti beeka. Haasawni lafa nama mirqaansutti jira jechuudha.
akka haasawaa akka Sheekh Amin Biroo yeroo haasawanii afaan bananii hin dhaggeeffatu jechuudha. Sheekh Amin Biroo yeroo haasawwan namni gurra qofaanii miti kan dhaggeeffatu afaaniin illee dhaggeeffata jechuudha. Kanaaf haasawniinis kanaan mirqaansuutu jira. Nama haasawa akkasii haasawuudhaan beekamu biyya tana qofatti miti sadarkaa addunyaatti nama akkasitti beekamu jechuudha. Namni kun waldaa diiyaaspooraa warra hundeessa isaa nama tokko waggaa 5 dura jechuudha. Boordiilee nama ture waldaa dhaabbilee miti mootummaa garaagaraa keessatti nama boordiilee ta'ee tajaajilaa jiru. Biizinasmaanii Oromoo nama milkaa'ee jechuudha. Biizinasmaanii kana afaan Oromootti hin himne. Abbaa qabeenyaa kan joonan eegin haroon hin jiru. Abbaa qabeenyaa jechuun gara afaan Oromootti yoo kan dhumtee waraqaan tumtii yaa'an abbaa qabeenya waraqaa tanaati. Kanaafaan abbaa qabeenyaati jechuudha. Sanii fi afaan Oromootiin dureessa jedhama. Dureessi gara uummata dagatamaa jira. Abbaa qabeenyaatiin bakka bu'aa jira jechuudha. Abbaa qabeenyaa jechuun namni huccuu qabu san irratti illee abbaa qabeenya huccuu saniiti. Santu jira. Sanii nama akkasitti milkaa'ee jechuudha. Yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa irratti illee nama leenjii kennaa jiru namni kun yuutuubii yoo bantan argachuu dandeessan jechuudha. Su'aal Mukhtaar Abdallaa gara waltajjiitti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga sagalee hedduudhaan fedha. Abbootii fi dura dhaabbatee haasa'uu fi yoo isin angleen kennu baattan gaa hundi. Anyways, baga nagaan dhuftanii abbootiin amantaa akkasumatti abbootiin gadaa akkasumatti abbootiin qabeenyaa akkasumatti warreen qaama mootummaarraa bikka adda addaarraa biiroolee adda addaarraa gammachuu keenya taarraa nu wajjin hirmaachuuf simachuuf dhuftan hundi keessanuu baga nagaan dhuftanii an haa dhufuun isin jechuu barbaada. Guyyaan irraa guyyaa addaati, guyyaa seena qabeessaa keessattuu hawaasa keenya tajaajiluudhaaf hawaasa kana gargaaruudhaaf hawaasa kana rakkina jiru yookaan hin dhagahamu. Hawaasa kana bakka inni jiru if garsiisuudhaaf hawaasatu hawaasa dammeessaa hawaasaatu hawaasa gargaara waan ta'uun arraanta nagaa guyyaa ofishaalii dhaabbata miti mootummaa caayaa ofishaalii asirratti launchii godhuuf argamne isinis gaa warri gammachuu keenya nu wajjin hirmaachuudhaaf bakka sanatti argamtan hundinuu gammachuu guutamtu gammachuu fi taphaatu rabbi nu haa godhu. Hawaasa tajaajilu jechuun maal jechuudha? Akkamiin hawaasni kun tajaajila argachuu danda'a yoo jedhu taate yeroo hedduu hawaasa namni tajaajilu nama rabbiin samiirraa buuse yookaan akka ergamaa tokkotti ilaallata. Hawaasa tajaajiluun dirqama hundi keenya waan uumamneef honestly silaa yoo gaafanne kan uume rabbi yaa hundi keenya amantiin adda addaa warreen hordoftanis ni jirtan kan uume rabbiin uumuni fi nama uume purpose qaba waan uumeef qaba. Oguu takka leenjiilee adda addaa uumuni kennu maaliif uumamnee uumuni jennamu confusii ta'a. Wanni nuti arraa kanatti fayyadamu kursii nuti irra teenye xarapheeza nuti hirkanne purposii dalagamte yookaan barbaadameetti purposii dalagame. Wanni hundinuu purposii yoo dalagame anaa fi isin maaliif dalagamne? Kan nu dalage rabbiin maaliif nu uume? So rabbi wanni nu uumeef nyaannee, dhugnee, barannee, digirii qabannee, usneetuma jiraanneetuma mana keessa jiraannu jaarrannee akkasumatti
uumamneef qabda. Waan uumamneef qabna. Wanni uumamneef sun yoonii fi fulfiiliin ta'in aduusteetuma nama dhalatee jiraatee namni tokko maal jaa isniina dhalateetitti alaala du'eera namni hawaasa isaan tajaajille namni tajaajila hin hubatiin namuma isniina dhalatee alaala awwaalame jechuun hanga fedhamata 56 dhibba haa jiraatu garuu wanni inni dalagee tasuma hin jirtuudha. So bikka jirru keessatti qaawa jiruutu jira. Namuu definitely purpose uumameef qaba yoo jenne maaliif uumameen? Qabeenya qabaachuu hiyya qofaa miti. Qabeenya san maaliin godhuu qaba? Qabeenya qofaa miti baay'ee tajaajiluu jechuun uumama yoo jenne wanni hunduu purpose uumame yoo jenne anaa fi isinis hawaasa keessaa dhalanne kana tajaajiluuf dhalanne. Akkamitti tajaajila? Karaa adda addaatiin. So karaa adda addaatiin lubbuun fi tajaajilu garuu nama walitti dhufu barbaadna. Nama hundeemu barbaadna. Nama rakkina hawaasa keessa jiru arkee barbaadna. Hundi keenya baay'ee naachuraalii giiftii qabna. Oromoo waan jettu isin hima. Oromoon namni sadii jetti. Tokko habiyyaaf jiruu jetti. Habiyyaaf jiru. Habiyyaaf jiru kun eenyu akka ta'e ilaalla. Tokko habiyyaan jiru. Innumtinuu biyyaan jira. Biyyaa sadaqataaf, biyyaan waaqannaaf, biyyittii hojii jiraanni ni jiraachuu hin danda'u. Biyyaan jiraa jechuudha inni kun. Kaan ammoo habiyya jiruu jedhan. Habiyya jiru kuni waan karaa jiru kuban qabu biyyuma jira malee waan naannoo isaa kana jiru yookaan waan hawaasa isaa rakkina hawaasa isarra jiru yookaan qaawa hawaasa isarra jiru yookaan waan takkan argu. Haduraa sangaa warri biyyaaf jiru suni persentaalaan haala muraasa. Warri biyyaaf jiru warroota amantarratti waan hedduu dalagaa jiran, warroota dhaabbilee adda addaa hojjetaa jiran, warroota biizinasa adda addaa hojjetaa jiran. By the way, konseptiin sarviisaa bal'oodha. Konseptiin kennaadhaa tajaajiluudhaa bal'oodha. Hundi keenya bakka jirrutti yoo kan tajaajilaaf haanu taate caayaa isin tuume isin keessa jirti jechuudha. Caayaan hawwii teessan, hamilee teessan, gargaarsa keessan isiniif bikka uummataa yookaan qaawa jiru san bira isinii geessiti. So waan isin keessa hin jirree miti, wama isin keessa jiru, waan isin hin beeknee miti, wama isin beekanii ammoo argaan sanagaa guyyaan kuni guyyaa warroonni biyyaaf jiran sun, warroonni biyya jaaran sun biyya isaanii akka gaariitti ijaaruudhaaf harka wal qabatanii itti ka'ani. Waamichi keenya waamichi guddaan kana. So namni purpose isaa hin beekne gaaf tokko jaan namichi tokko karaa deemaa osoo inni karaa deemutti jiru karaa afurirratti karaa bikka afuritti gargar qoodamurra dhufee jira. Kana adeera guddaa tokko argee adeeroo karaa qubeessa nama keessaa jee gaafate. Yaa ilma kiyya eessa dhaquu barbaaddaa jeen adeeroo guddaa jennaan bakki hundi waan mageessite bakka dhaquu qabu beekuu jeen akkas taanarree ilma kiyya maana gaafataa miti karaa afranuusi keessaa deebii jeen jaan. Kana jechuun nuti hogguunii fi uumamne jennu namni tokko ni uumama jiru addunyaa kanarratti guyyaa tokko jiru addunyaa kanarraa numa deema. Osoo hin deemne duratti seentee jirta maal dhiiftee deemuu barbaadda? Qaawa kam cufuu barbaadda? Warroonni hogbarruu qabu hogbarruu isaaniitiin hawaasa isaanii tajaajilan. Seenaa barreessuudhaan, seenaa hayyootaa barreessuudhaan, seenaa isaanii barreessuudhaan jechuudha. Warroonni fayyaa irratti dalagan ogeessonni fayyaa hawaasa isaaniitiin rakkina adda addaarraa, rakkina dubarraa, rakkina dhukkuba adda addaatti saaxilamurraa hawaasa isaanii eewalan. Isaanis tajaajila kennaa jiran. Warroonni dhaabbata adda addaa dhaabbata mootummaa keessatti dalagan hawaasa isaanii warroonni biyya eegan hawaasa isaanii tajaajilaa jiran. Hundinuu abbaan daldalaa yookaan abbootiin qabeenyaatis hawaasa isaaniitiif carraa hojii dhaabbatanii hojjetaa jiran. Kun hundinuu tajaajila. Tajaajilli bal'aadhaa tajaajila bal'aa kennaa jiru kanarratti garuu tokkummaadhaan mataa waliin qabannee bakka waa itti hennu san bakka waa itti ijaaru san jaarmayaaf dhaabbanne yoo jenne bakka itti waa ijaaru san beeknee wal bira dhaabbannee tokkummaan waa hedduu fiddi. Tokkummaatu waa hedduu fidaa fi hawaasni addunyaadhaa akkuma isin beektanii United States of America wanti jaameef hawaasni kun bittinnaa'ee gargar deemee waan takka illee hidhuu dadhabe. So Amerikaan araan tana nuti akka addunyaatti addunyaa bulchaa jirtu tuni hawaasa kaleessa bittinnaa'aa ture, hawaasa tajaajila hin qabne, hawaasa beelaaf malnutrition isaanirra ture, hawaasni kun hundinuu gaafa tokkummaadhaan dareera jedhanii lafaa kaa'an.
isteetiin jirtu hundinuu harka wal qabattee kaatee beera seenaa godhanii fayyadamummaa seenaa godhanii arraan tana wanni arraan tana nuti irraa safar godhaa jiru kun hundinuu seenaa taatee isaan biratti. So nutis yoo tokkummaan kaane yoonii fi hundi keenyaw roga jiru walirraa hacufuudhaaf harka wal qabannu taate caayinni guddataa caayinni caayaa uummataati sarviisa kennuu qabu hundaa'uu kenneetiti hundi keenyaw waan uumamneef fulfiil goonee achiif goonee bira geenyee galma guddaa hawaasa keenyaaf hawwinu bikka guddoo hawaasa keenyaaf hawwinu barnoota hawaasa keenyaaf hawwinu fayyaa hawaasa keenyaaf hawwinu bishaan qulqulluu hawaasa keenyaaf hawwinu nutis biyya keenya tana waliin jaaree hawaasa jaaramaa taana jennee fakkeenya biyyoonni guddatan nuuf ta'anii eeyyu